barbaadde qofa irratti xiyyeeffadhu. Waan ofii keetii hojjechuu barbaadde irratti sirriitti abdii godhadhu. Waan nama hin yaadin. Waanuma kee yeroo hundumaa yaadi. Karaa kamiinan deema, karaa kamiinan ba'a jedhii karoorfadhu. Osuma kushiina mana madaamillee dhixxu boruu kee immoo akkamitti akka jiraachuu qabdu har'uma yaadu eegale. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabaja bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Egaa akka warroonni maamila keenya taatanii nu jabeessitan ulfaadha galatooma jecha warroonni haarofti gara mana keenyaa dhuftan immoo like, share, subscribe gochuudhaan nutti dabalamaa maamila keenya ta'a. Viidiyoo yeroo asirratti darbu nu wajjin hordofaa isiniin jechuu jaaladha. Egaa akka qophiilee adda addaa chaanaliin kun qabatee ni dhufa jechuudha. Isinis immoo nu jabeessaa isiniin jecha har'allee viidiyoon kun yemadam qimamii fayyada. Har'as taanaan borus taanaan isin fayyada. Sirriitti viidiyoo kana hordofaa isiniin jedha. Anis irraa fayyadaman gara keechan dabarsaa jira malee gara keechan qofa dabarsuu miti. Ofii kiyyaafis na fayyada, boruu kiyyaafis na fayyada. Viidiyoon kun kanaaf anis immoo viidiyoodhaanis hojjedhe dirqama ol kaawwadhe boruu kiyya immoo viidiyoo kanas har'as itti fayyadama, borus irra deebi'ee dhaggeeffachaa itti fayyadama. Iddoo tokko ga'uu fi isinis immoo viidiyoon akkanaa akkasiin fayyadu abdiin qaba isiniin jedha. Asumarraan gara viidiyoo kiyyaatan isin dabarsaa. Mata dureen viidiyoo kiyyaarraa waan barbaadde qofa irratti xiyyeeffadhu kan jedhudha. Okay, namni kamiyyuu waan barbaade irratti xiyyeeffachuu qaba. Waan barbaade san immoo argachuu jabaatee har'a ofitti amanamuu qaba jechuudha. Ofitti yoo amane immoo waan yaade argachuu danda'a jechuudha. Sammuu kee keessatti bu'aa barbaadu irratti yaadii hojjedhu. Sammuun kee amma waan tokko hojjechuu barbaada yoo ta'e ati immoo sammuu keessan amansiisuu qabda jechuudha. Sirriitti yaaduu qabda. Waan hojjechuu qabdu san immoo osoo itti yaadin itti seentee hin hojjetin jechuudha. Sirriitti sammuu kee wajjin mari'adhu, sammuu kee wajjin haasa'ii xumuriiti saniin booda dalagaa san jalqabisiin jedha. Qabatamaan namoota bu'aa barbaadan beekan waliin ta'e jedha. Maaliif namoonni baay'een kan bu'aa barbaadanirra kan bu'aa hin barbaannetu jira. Ati immoo yeroo hundumaa namoonni wajjin deemuu qabdu, namoonni wajjin ta'uu qabdu, namoota yeroo hundumaa bu'aa barbaadan wajjin ta'uu qaba jechuudha. Namoota bu'aa barbaadan wajjin hin taane jechuun immoo siifillee bu'aa tokkos hin qabu jechuudha. Kanaafuu yeroo hundumaa namoota si fakkaatan wajjin olii iddoo oolmaa ofii tolfachuu bareeffachuun boruu ofii bareeffachuu jechuudha. Kanaafuu namoota si madaalan wajjin olii miidiyaalee bu'aa keetiif karaa si agarsiisan qofa hordofi. Amma miidiyaa kana keessatti waa hedduutu jira. Miidiyaan karaalee garagaraatiin si kuffisanis jiru. Miidiyaalee kana keessatti wantoonni adda addaa ni jira. Kan si kuffisantu jira. Akkasumas immoo kan si fayyadantu jira. Ati immoo yeroo hundumaa kan fayyadamuu qabdu maalidha? Kan si fayyadan qofa jechuudha. Yeroo hunda kan hordofuu qabdu miidiyaa si fayyadan kan si barbaachisu qofa yeroo hundumaa hordofuu qabda malee kan si hin barbaachifne, kan si hin fayyadne yeroo hundumaa hordofuu hin qabdu jechuudha. Kitaabolee bu'aa barbaadu akkamitti akka argattu sitti agarsiisan dubbisi. Kitaabni hedduun kan sammuu kee bilcheechan kan sirriitti si fayyadan hedduu jira. Yeroo hundumaa kitaaba dubbisuu barbaadu san keessatti ati maal gootaa filannoo kitaaba dubbisuu barbaadu san gochuu qabda jechuudha. Kitaabni tokko kitaabuma ta'eef dubbisuu hin qabdu jechuudha. Inni galee kitaaba si fayyadu. Kitaaba galma kaayyoo keessa geechu. Kitaaba tokko yoo dubbistu kan si sooratu jechuudha. Amma fakkeenyaaf nyaata tokko yoo nyaanne nyaata appitaayitiin keenya fudhachuu hin dandeenye tokko yoo nyaanne nyaanni sun gadi nuun darbu gubbaarrumatti hafee ol deebi'eetu nu keessaa baha jechuudha. Garuu immoo nyaata nu nyaatamu tokko yoo nyaanne immoo sooranni sun qaama keenyaafis ta'e nuuf fayyada jechuudha. Kanaafuu yeroo hundumaa atis kitaaba si fayyadan qofa dubbisi malee kitaaba si hin fayyadne qofa hin dubbisinii jechuudha. Hojii garaa waan barbaadutti si jaalala onnee keetiin hojjedhu. Hojii tokko yoo hojjechuu barbaaddu garaa keetiin akkamitti akka barbaaddu akkamitti immoo onneetti jaalalaan yeroo hundumaa hojii tokko yoo hojjettu jaalalaan hojjedhu jechuudha. Hojii tokko ceemmaa ifachaa jecha hojii tokko sirma uumtee hin hojjetin jechuudha. Maaliif jennaan jalqaba hojii tokko yoo hojjettu
murteessita sammuu kee wajjin haasofta garaa kee wajjin haasofta erga xumurte hojii san garaa keetiin itti seenii malee waa hunda qalbii guutuudhaan seenii hojjedhu malee hojii ta'eef jalqabde duubatti irraa hin deebiin jechuudha. Fakkeenyaaf amma gaafa biyyaa banu shamarri baay'een amma yeroo ammaa dhufaa jiran kuni as ga'anii kan gaabbantu baay'ata. Sababbiin isaa hoo biyya ormaa kana yoo dhufne rakkoon nu mudatamu nu mudatu jedhanii sammuu isaanii wajjin haasa'anii hin xumurre jechuudha. Biyya Arabaa deemnee birrii argannaa qofaadhaan sammuu ofii hadoochanii waan dhufaniif gaafa as ga'an immoo hojii biyya Arabaa yoo seenanii kan isaan yaadanii dhufanii fi kan as ga'anii asitti argatan garagara waan ta'eef sammuu isaanii tuqee gara maraatutti ijoollee hedduu jijjiiraa jira jechuudha. Kanaafuu waan tokko jalqabuun duratti sirriitti itti yaadanii namoonni waa'ee muuxannoo hojii hojjechuu beeku wajjin namoota hojii amma fakkeenya hojii tokko yoo hojjechuu barbaadde sammuu kee wajjin erga haasoftee namoota immoo muuxannoo hojii sanii qaba wajjin sirriitti mari'attee bilcheechitee itti seentee yoo hojjette wanti si milkeessiniif tokkoof illee hin jiru jechuudha. Kanaaf isiniin jechuu jaaladha. Inni itti aanu immoo rakkoo qalbii keetiin baattee deemuuf fedhii hin qabaatin. Fakkeenyaaf amma rakkoon tokko yoo si mudate rakkoo san keessa keetti baattee hin deemin baasii of keessaa. Rakkoon eenyu keessa hin jirtu yoo baastee gatte wanti ati yaaddu abdu hojii kee qofaa fi akkamitti akka deemtu rakkoon kun na mudate jettee rakkoo san of keessa hin teechisin gati of keessaa irraan fadhu jechuudha. Akka haarawaatitti jireenya kee gaafa kaayyoo haarawaa qabaattu akka haarawaatitti kaayyoo kee itti adeemi malee kaayyoo kee qalbii kee lama godhaa dhukkuba garaa keessatti baachaa hin deemin isiniin jechuu jaaladha. Jecha keetii yeroo hundumaa waa'ee fedhii keetii haasa'i. Sammuu kee keessatti yeroo hundumaa maal haasofta? Waa'ee fedhii keetii. Keessi kee maal barbaada? Maal hojjechuu barbaada? Akkasumas maal nyaachuu barbaada? Maal soorachuu barbaada? Yeroo hundumaa waa'ee fedhii keetii mana kiyya keessatti maal gochuun qaba? Hojii kiyya hoo har'a haala kanaan deemsisee boru hoo maal akkamittiin deemsisuu qaba? Har'a suuqii tokko yoo bane boru waggaa har'aallee suuquma san keessa dhaabbachuu hin qabu jechuudha. Waggaa har'a amma jijjiirame waan wayititti ol siqee argamuu qabna malee suuquma kaleecha bannee yookaan suuqii xiqqoo wayitiin ka'uu dandeenya jechuudha. Har'a yoo suuqii xiqqoo san hin kaane ji'a ja'aan booda immoo ol siquu qabna jechuudha. Meeshaalee suuqii keenya keessaa hir'atan guutuu qabna jechuudha. Gaafa waggaa guunnu immoo suuqii san immoo gara biraatitti jijjiirree yookaan suuqii san nama biraatti wakkallee hojii biraa itti darbinee hojjechuu jechuudha. Waa hojii tokko uumuu jechuun iddoo tokko qofa dhaabbachuu osoo hin taane iddoo sanirra odoon jirtu immoo waan biraas yaaluu. Namni guddina kaayyoo qabu waan tokko qofa keessaa miti jechuudha kan jiraachuu qabu siniif gala jedhee yaada. Akkasii isiniin jedha kabajamtoota kiyya waa'ee waan ta'aa jiru osoo hin taane waan ta'uu barbaaddu haasa'i. Guyyaa guyyaan wantoota kana qofa hojjedhu. Fakkeenyaaf waan ta'aa jiru waa'een waan ta'aa jiru hin yaadin. Har'a fakkeenyaaf eebeluun sun akkana ta'ee wanti sun akkas ta'ee kan akkas ta'ee sana sun taate boru akkaman ta'a akkamittiin jijjiirama. Har'a haala kanaan dabarse borummoo jireenya akkamiin kan boruu bakka hanarra irra jirtu ramu kan boruu fooyyooftee argamu yeroo hundumaa yaadi malee hankaleecha darbee waa'ee kaleechaa san immoo akkas ta'e jette hin yaadin isin jedha. Halkan kontiraata kee cufiitii waan boruuf sirreeffamuu qabu yaadi. Fakkeenyaaf galgala waaqnillee halkan maaliif nu kenne akka iddoo guyyaa oolle sanii baanee galgala immoo iddoo boqonnaa iddoo kontiraata keenya dhaqnee achitti boqannudha jechuudha. Kanaafuu iddoo ciisichaa keenya sanitti immoo waan boruuf sirreeffamuu qabu. Har'a guyyaan har'a irra oole kuni hanqina maal akka qabu itti yaadee borummoo ka'ee deemee sirreessuu jechuudha. Niif galee akkasumas immoo waan sirreeffamuu qabsan erga yaadde immoo sammuu kee guutumaan guututti boqachiisi jechuudha. Boqonnaa kenniif sammuu keetii. Sammuu keetis immoo dhiphisuu hin qabdu jechuudha. Halkan otoo hin ciisin dura
daqiiqaa 20 siree irra ciisitii jireenya akka fiilmii bal'inaan jiraattu yaadi. Kanas akkuma ganama hirribaa kaatetti raawwadhu. Kana jechuun immoo fakkeenyaaf namni akkuma algaa ofiirra gahin akkuma rafuuf deemen hirriba shalawu jedhee rafu hin jiru. Kanaaf jireenya keessan fakkeenyaaf fiilmii yoo ilaallu fiilmiin tokko nu gammachiisa jechuudha. Fiilmii isa yeroo hundumaa hin jaalanna waan ta'eef fiilmiin sun torbeen bu'uu danda'a. Aga torbeen ga'ee kan itti aanu dhufutti ni jarjarra. Akkasumas immoo jireenya keenya torbeen guyyaa guyyaadhaan haaromsuuf immoo akkuma fiilmii iddoo kennisan jireenya keenyallee iddoo kennine bal'inaan itti yaadne yoo deemne bakka yaadne san sirritti ga'uu ni dandeenya jechuudha. Fedhii keetiin kana yommuu gootu qalbii kee ofumaan gara yaada gaarii bu'aa addaatti si geessa. Saniin booda fedhiidhaan qalbii kee gara yaada fedhii keetti si geessa. Kun salphaatti fedhii kee si geggeessa. Qalbii leenjisuu jechuun kanaa irraa deddeebitee yommuu gootu bu'aa dinqii karaa miidiyaa namoota hedduu barsiisuu dandeessu argatta. Maaliif jennaan sirritti yoo ati itti yaadde ofii kee irra darbite namoota hedduu barsiisuu dandeessa jechuudha. Namni bu'aa yaada isaa lafa irratti argamutti gaaf tokko seenaa milkaa'inaa kee uummataaf yeroo dhiyeessitu nan arga. Maaliif jennaan dhuguma karooraalee ani amma sitti hime kanarraan yoo adeemte ati boru jijjiiramte intarbii taatee seenaa irraa kaateen akkamitti akka ati as geesseen uummataaf barumsa goota jechuudha. Na amani የመዳም ቅመሞቼ ቪዲዮ kana karoorarraa yoo oolchitan akkasumas qalbii keessan keessa yoo jiraachiftan yeruma hunduma viidiyoo kana dhaggeeffattanii jireenya koo haala kamiinan jijjiirrachuu dandeenya jettanii sammuu keessan keessan yeruma hunda sammuu keessa wajji yoo haasoftanii jireenya keessan haala salphaatti jijjiirtanii shintibeetii ormaa dhiquu keessaa baatanii ofiifummoo sarraatinyaa turtanii borummoo sarraatinyaa takkaam sarraatinyaa shanjaa of jalatti qaxartanii jireenya keessan haala ajaa'ibaatiin jijjiirrattanii adeemuu dandeessu. Kanaafuu gizee gola ormaa hojjettan kaayyoo qabaadhaa. Kaayyoo osoo hin qabaatiin gola ormaa keessa hojjettanii asii galtanii ofiin kuffisinaa isiniin jechuu jaaladha. An akka obboleettii tokkotti viidiyoo kiyyammoo asumarraa nan goolaaf yoon balleechaa qabaadhe immoo dhiifa manaa godhaa jecha hanga viidiyoo biraati walitti deemtu akka viidiyoolee akkana akkasin hojjedhu yoo barbaadan immoo mana kana laayik gochuudhaan nu jabeessaa jecha hanga viidiyoo biraati walitti deemtu turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u. Bye bye.